Welcome to Basic English class. Today we came up with very interesting topic, which is how to use and when to use the verb get. Knowing when and where to use the verb get will make you perfect and sound native speakers. Baga gara kutaa Ingiliffaa dhuftan. Arra kan ilaaluuf deemnu jecha yookiin verbii Ingiliffaa keessaa tokko kan ta'e kan waa'ee isaa yoo baratan hanga arraa Ingiliffaan kanaaf naagaluu dide akka jettan isin taasisu ilaaluuf deemna. As I tried to mention from the very beginning of this video, today we're going to be looking at uses of get in English. How and when do we use the word get in our daily communication? Akkuma jalqaba irratti tuquuf yaale arra kan ilaallu waa'ee itti fayyadama geetiiti. Haasawaa keenya kan guyyaa guyyaatti goonu keessatti jechi yookiin verbiin get jedhamtu iddoo guddaa qabdi jechuudha. What can get mean in the first place? We can see the verb get in two ways. Get as independent verb and get as phrasal verb. Do you have any idea what phrasal verb is? Great. Phrasal verb is a combination of two or three words from different grammatical category to form single semantic unit. Kan jechuu barbaanne asirratti geetiin karaa lamaan tajaajila kennuu dandeessi. Tokkoffaan as independent verb kan jennuun jecha yookiin verbiin get jedhamtu kophaa isittiif dandeessee hiikaa yookiin tajaajila adda addaa isiin nuu kennitu haasawaa keenya guyyaa guyyaatti jechuudha. Inni lammaffaa geetii akka phrasal verbitti. Phrasal verb jechuun jecha Ingiliffaadha kan jecha lamarraa ijaaramee hiikaa tokko kennu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha get jedhamtu sanatti out yoo idaane get out ta'a. Bahi jechuudha. Jecha get jedhamtu sanatti in yoo dabale get in jaa. Yeruma hundaa'u jecha lamarraa jechi uumamu phrasal verb jedhama. So today we're going to be focusing get as independent verb. The verb get is well known and has different meanings and uses. The most common meaning of get are like the following. Kanaaf arra kan irratti xiyyeeffannu geetii akka independent verb yookiin immoo kophaa isii if dandeessee tajaajila isiin kennuu dandeessu ilaallaa jechuudha. Akka phrasal verb osoo hin taane akka kophaa isitti dhaabbattee hiikaalee fi tajaajila isiin kennuu dandeessu takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Before we get started, we should know the following things first. As long as we are talking about the verb get, we need to have some background information about the verb. Verb is a word used to describe an action, state, or occurrence. Verb can be divided into two in English: regular and irregular verb. Regular verb is a verb that take ed at the end to talk about the past. However, irregular verb is a verb that change its form from time to time, like you see. For example, if we see the word or the verb kick, we add ed at the end of it and it turns to be kicked. So we use kicked when we talk about the past, and we use kick when we talk about the present. The same is true for irregular verb. Whenever we talk about the present, we use do, and whenever we talk about the past, we use did. We can also use done exchangeably. Coming to our point, the verb get is under the category of irregular verb, which can be changed 3 times as you see. Whenever we talk about present issue, we use get as it is. However, whenever we want to talk about past tense, we should either use got or gotten. Gotten is mostly used in America, but got is mostly used in most parts of the world. Gara qabxii teenyaa yeroo as deebinu jecha yookiin verbi get jedhamtu
gosoota verbii keessaa isa kam jalatti argama? Irregular verb kan jedhamu jalatti argama. Isa al sadii jijjiiramu kana jechuudha. Akkuma agartan waa'ee ammaa yoo haasa'uu barbaanne get fayyadamna. Garuu gochi sun yoo yeroo haasoftu sanitti adeemaa jiraate ing itti dabaluudhaan getting jennee fayyadamna jechuudha. ing yeroo getitti hidhaate getting ta'a. Yeroo waan darbe haasoftu ammoo got fayyadamta yookiin immoo gotten jettee fayyadamuu dandeessa. Garaagarummaan got fi gotten kan jedhu waa'ee darbe yeroo haasawan Ameerikaanonni gotten kan jedhu fayyadamanii jechuudha. Garuu got kan jedhu hedduminaan iddoo addunyaarra jirtu hundatti waa'ee darbe yeroo haasofnu jecha geetitti fayyadamne yookiin verbii geetitti fayyadamne waan darbe yeroo haasofnu got jennee fayyadamna. Having said so, now let us see the uses of get one by one. The first one is obtain. The verb get can be used as an obtain. For example, I need to get some money. Amma gara itti fayyadama geetii dhufnee jirra. Jechi get jettu hiika obtain jettuuf keessaa qabdi. Tokkoffaan jechuudha. Obtain jechuun argachuu, qabaachuu, fudhachuu waan jedhuuf keessaa qabataa jechuudha. Akka fakkeenyatti hiikaan jecha kanaa maali? I need to get some money. Maallaqa hamma tokko argachuu na barbaachisa jedha. Ati aanu, can you get some paper from the table? Teebilii yookiin kursii achi jirtu tanarraa waraqaa naa fiddaa jettee yeroo gaafattu geetii fayyadamtaa jechuudha. Ammas go and get him. Deemii qabi nama tokko kan fiigaa jiru ta'uu danda'a. Deemii qabi jettee qabii fidii jettee yoo nama ergitu go and get him yookiin ijoollee si duraa fiidu ta'uu danda'a. Go and get him jetta. Would you please get me that book? Nam tokko ergachuu barbaadde kitaaba sanaa kanni jechuudhaaf akkana jettee fayyadamta. Would you please get me that book? Afaan poolaa itti fayyadamtee maaloo isa jedhan san fayyadamtee kitaaba sanaa fiddaa jechuudha. Would you please get me that book? Again, you can also say that, what can I get you? Coffee or tea? Nam tokko keessummaa yeroo si bira dhufu maalin si fida buna moo shaayii jettee yeroo gaafattu geetii fayyadamta ammas. What can I get you? Coffee or tea? Maalin si fida jechuudha asirrattis. What can I get you? Coffee or tea? Buna moo shaayii barbaadda maalin si fida jettee yeroo gaafattu get fayyadamta jechuudha. Number 2. We can also use the verb get instead of take. For example, she gets the train to work every day. She gets the train to work every day. Isa lammaffatti yoo dhufnu verbii get jedhamtu tana bakka teekii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Teek jechuun immoo qabachuu jechuudha. Qabachuu maali? Hima kana halaallu. She gets the train, baabura ni qabatti, to work every day. Isheen baabura guyyuu baabura qabattee hojii deemti jechuudha. Yookiin immoo dalagaa deemti jechuudha. Maal baabura qabattee qabatuu isa jennu isa kana jechuudha. We can get a bus to the hotel. We can get a bus to the hotel. Asirrattis hiikaan isaa qabachuu yeroo jennu qabachuu dandeenya. Maal baasa qabachuu dandeenya jechuudha. Hoteela kan nu geessu. Again, let us get a taxi from there. Gamasirraa taaksii haa qabannu jechuu yoo barbaadde bakka taaksiin irraa sitti mul'attu takka akeekuudhaan let us get a taxi from there jetta jechuudha. Taaksii achi gamas deemnee haa qabannu jechuudhaaf. Again, we can use the verb get instead of receive. For example, did you get my email yesterday? Sadaffatti yeroo dhufnu jechi get jedhamtu bakka verbii receive jedhamtu galee fayyaduu ni danda'a.
receive jechuun fudhachuu jechuudha. Bira gahuu jechuudha. Si bira gahuu yookiin argachuu si bira gahuu jechuudha hiikansa. Fakkeenya kana yoo ilaalle did you get my email yesterday? Gaafii gaafate namni tokko email kiyya kan kalee si bira gahee jechuudhaaf geetii fayyadamuu qabda jechuudha. She got a beautiful necklace for her birthday. She got a beautiful necklace for her birthday. Nam tokko kana jedha. Ishiin waan mormatti kaa'aa danda'a ta'uu danda'a wanta mormatti kaa'amumti necklace jedhama. Necklace yookiin wanta mormaa fudhattee jirti yookiin isii bira gahee jira jechuu kan guyyaa dhaloota isiitiif. Lastly, I got a lot of money from my father. Namni tokko immoo kana jedha. I got a lot of money, maallaqa hedduudhaan fudhe yookiin na bira gahe from my father, abbaa kiyyarraa jechuudha. We can also use the verb get as by or instead of by. For example, we must get some milk, there isn't any left. We must get some milk, there isn't any left. Jecha get yookiin verbii get jedhu bakka baay'ee fayyadamuu dandeenya. Baay'ee jechuun immoo bituu jechuudha. Fakkeenya jalqabaa ilaalu. We must get some milk. Aannan bituu qabna jechuudha. Aannan bituu qabna. There isn't any left. Takka illee hin hafne jechuudha. Shall we get some fruit too? Magaalaa keessa baatee yookiin suuqa baatee yeroo abittu nam lama wajji wanta akka yoo irraanfattu yookiin immoo firiilee yookiin wanta kuduraa yoo irraanfattu akkasuma firiilee illee binnu jechuudha. Two jechuun tuun double o yoo taate wanti isiin agarsiistu akkasumas jechuu agarsiisti jechuudha. Waan biraa bittee yoo wanta akka dabalataan bituu barbaadde shall we get some fruit too? Waan biraa binne ammallee kuduraalee illee binnu jettee yoo gaafatu barbaadde. Jecha fruit jedhu baastee waan biraa fayyadamuu dandeessa jechuudha. Why don't we get something to eat? Why don't we get something to eat? Maaliif wanta akka nyaannu hin bitannesa jettee yeroo gaafattu verbii geetii fayyadamuu qabda jechuudha. Again, I will get you a brand new car. I will get you a brand new car. Nam tokko makiinaa haaraan sii bita modeela haaroo jettee yeroo yookiin waan takka siif hin bita jettee yeroo dubbistu geetii fayyadamta ammas. I will get you a brand new jechuun haaroo jechuudha. Kaariin makiinaadha beektanii. So I will get you a brand new car. Makiinaa haaraan sii bita, dahabaan sii bita, maaliin sii bita jettee yeroo fayyadamtu geetii fayyadamuu dandeessa jechuudha. Jecha biraa baay'ee fi kana itti dhiifte. Number 5, we can also use the verb get instead of become. Become. For example, it is getting colder, put on your jacket. Verbii geetii asittis fayyadamuu dandeenya akka becometti yookiin immoo hiika become yookiin wanti takka tahaa jiraachuu agarsiistu akkasittis fayyadamuu dandeenya. Fakkeenya wajjin ilaalu. It is getting colder, qabbanaawaa jira jechuudha ammaasitti. Gochi sun itti jiraatu agarsiisa jechuudha. Geetumaatu getting ta'ee jechuudha. Wanti sun waan itti jiruuf amma qabbanaawaa jira yookiin qorraa jira. It is getting colder, hedduu qabbanaawaa jira. Put on your jacket, jaaketa kee uffadhu. You can get better at English by practicing. You can get better at English by practicing. Ingiliffa shaakaluudhaan jechuudha. Practice godhuudhaan you can get better, hedduu wayyooftaa jechuudha. Jijjiirama fiddaa jechuudha. Practice godhuudhaan yookiin immoo shaakaluudhaan. You are getting older. You're getting older. You're getting older. Hedduu dulloomu jirta yookiin umriin si deemu jirti jechuudha. You're getting fat. Hedduu furdatu jirta yookiin furdataa jirta. It is getting late. It is getting late.
halkanaawaa jira, halkan deemaa jira yookiin halkanaa'u jira jechuudha. Kana hundaaf geetii fayyadamtaa jechuudha. Life is getting expensive. Jireenyi hedduu qaalawaa jira jettee fayyadamuufis geetuma fayyadamta. Life is getting very expensive. Jireenyi hedduu qaalawaa jira. It is getting dark. Dukkanaawaa jira. It is getting white. Addaachaa jira. You are getting black. Gurraachomaa jirta. Again, we can also use the verb get as arrive. For example, they left at 4:30 and I got home at 5:30. Fakkeenya jalqabaa jecha get jettu akka arrive yookiin immoo akka bakka san gahuudha, iddoo tokko gahuu ibsachuudhaaf yookiin waa'ee bakka takka gahuu haasa'uudhaaf kan nu gargaaru. Fakkeenyaaf they left at 4:30, isaan kan deeman 4:50 and I got home at 5:30. Ani immoo mana kaniin gahe 5:50. Mana gahuu agarsiisuudhaaf, iddoo tokko gahuu agarsiisuudhaaf got yookiin gatiin get irraa dhufte waan darbe haasa'u jirra akka jalqabarra ibsinetti jechuudha. When do you think you will get here or maybe there jechuu dandeessa. Nama tokko yeroo gaafattu when do you think you will get there jettee yeroo gaafattu yoom achi gaa jettee yaadda, yoom as gaa jettee yaadda jettee yeroo gaafattu get fayyadamta ammas. Call me when you get there or call me when you get home. Naaf bilbili yeroo mana geessu jettee nam tokko yeroo dubbistu get fayyadamta ammas. Did you get there? Achi geesse bilbilaan nama tokko yeroo dubbistu iddoo waliin beektan takka achi geesse jechuu yoo barbaaddu did you get there? Did you get there? Number 7. We can also use the verb get instead of understand. For example, I didn't get what he said. Did you? Jecha yookiin verbii get jedhamtu itti fufuudhaan ammas akka siif gale moo siif hin galle yookiin wanti takka sii galuu ibsuudhaaf ni fayyaddi. Akka fakkeenya kanaatti I didn't get naaf hin galle what he said wanni inni jedhe. Did you? Siif gale ati. He got the joke but I didn't. Nama tokkotu nama kaanii maal jedha? He got the joke. Qosaan sun isaaf galtee jirti. But I didn't. Anaaf garuu hin galle jechuudha. Waa'ee sii galuu fi sii galuu dhabuudha. Waa'ee understanding geetiidhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu did you get what I said? Wani nan jee sii galte jettee nama gaafatu yoo barbaadde akkana jettee gaafatta. Did you get what I said? Did you get what I said? Wani nan jee sii galte. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Akkan taanetti nan fudhatin jechuudhaaf karan taanetti nan hubatin jechuu yoo barbaadde get fayyadamta ammas. Don't get me wrong. Lastly, the verb get has the same meaning as make something happen. For example, you should get your hair cut. It is really long. You should get your hair cut. It is really long. Inni xumuraa jechi yookiin verbiin get jedhamtu hiika akkamii qabaata? Akka gocha yookiin wanta takko namni godhu yookiin wanta godhu deemtu yookiin wanta akka godhi jettee namaaf ibsu yoo barbaaddu geetii fayyadamta. Fakkeenyaaf you should get your hair cut. Nam tokkootu nama tokkoon jedha. Nama rifeensi irra dheerate ilaalee you should get your hair cut. Rifeensa kee ciradhu jechuudha hiikaan isaa. Rifeensa ciradhu jechuu yoo barbaadde geetii keessaa dhiisuu hin qabdu. You should get your hair cut. Rifeensa kee murachuu qabda yookiin murachuun dirqama.
It is really long. Hedduu dheeraadha. Cuunfaa isaa yoo ilaallu arraan tana kan ilaalle waa'ee itti fayyadama geetiiti. Jechi geetti jettu hiikaa hedduu fi tajaajila hedduu kennuu akka dandeessu ilaallee jirra. Wanta akka obtain fakkeenyaaf jecha obtain jedhu bakka isaa buutee akka tajaajiltu, take yookiin receive kan jedhu bakka bu'uudhaan akka tajaajiltu, take jechuun immoo qabachuu yookiin meetroo qabachuu, baabura qabachuu maal kan jedhu ilaallee jirra. Receive kan jettu ammallee wanta akka bira gahuu agarsiisuudhaaf geetii akka fayyadamnu ilaallee jirra. Kan biraa wanta akka bite hin binne waa'ee bittaa fi gurguraatii wal qabatee yeroo haasoftu geetii fayyadamuu akka dandeessu. Wanti takka jijjiiramaa jiraachuu yookiin become kan jedhu bakka isaa bu'uudhaan tajaajila akka kennitu. Ammallee shanaffarratti yookiin jahaffarratti kan ilaallee bakka takka gahuu, mana gahuu, achi gahuu kan jedhu wal qabsiisne arrive kan jettu kun hiikaa isa san qabdi. Torbaffarratti kan ilaallee understand wanta akkasii galee naaf hin galle dogoggoraan nan hubatin maal jenne hiikaa kana hunda akka qabu ilaallee jirra. Xumurarratti make something to happen wanta akka ta'u nama ajajuuf yoo barbaaddu akka fakkeenyaaf rifeensa jaradhu jechuu yoo barbaaddu jecha yookiin verbii get fayyadamuu akka dandeenyu ilaallee jirra jechuudha. So the upcoming topic will be about get as phrasal verb. Kutaan itti aantu waa'ee geetiidha akka phrasal verbitti isa tuqnee bira kunnesan jechuudha. Kana ilaallaa jechuudha. Geetiin akka phrasal verbitti hiikaa hedduu qabaatu dandeessi. Kutaa itti aanu keessatti kan laallu ta'a. So if you have any question regarding the topic, write us down below under the comment section. This is the end of our class. Until next time, bye bye for now.